Hangafoota oduu guyyaa har'aatiin mariin hooggantoonni paartiilee siyaasaa Oromoo fi hayyoonni Oromoo garaagaraa walitti dhufuun sirna bilxiginnaa irratti godhan. Bilxiginnaa yeroo ammaa kana raafama guddaa keessa galchuun dhaga'ameera. Hooggantoonni paartiilee miseensa mormituu waajjira adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana baname daawwachuudhaan mari'achuun isaaniis ibsameera. Waajjirri ABO Gullalleetti argamu waggootaaf mootummaan erga cufamee booda dhiyeenya kana kan baname yoo ta'u, jilli kun Piroofeesar Mararaa Guddinaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo, Obbo Girmaa Baqqalaa, Paartii Sabdaneessaa Itoophiyaa Obbo Tasfaa Maariyaam Gujii, Paartii Dimokiraatawaa Tokkummaa Uummata Sidaamaa hundaa of keessaa qaba. Gochi walta'iinsa miseensota paartiilee kanaa tattaaffii gareewwan mormitoota adda addaa wal deeggaruu fi waliin hojjechuuf taasisaa jiran guddachaa kan akka jiru kan calaqqisu ta'uus himameera. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Noophootti waraanni mootummaa daa'ima kichuu gara jabummaan lubbuu dabarsuu jiraattonni himaniiru. Jiraattonni yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennaniin ganda Biloo Noophaatti humnoonni mootummaa nama Tolasaa Lammaa jedhamu barbaacha mana isaa kan deeman yoo ta'u, namni kun loltoota WBOtiif moobaayila chaarjii godhe jedhamee loltoota mootummaan barbaadamaa turuu himaniiru. Yeroo isaan mana isaa dhaqan inni dursee jalaa miliquu kan himan jiraattonni kanaan kan dallanan humnoonni mootummaa daa'ima kichuutti gara jabinaan dhukaasanii lubbuu dabarsanii deeman jedhaniiru. Gocha humnoota mootummaa kanatti uummanni garmalee dallanuu eeranii haqa daa'ima kichuu kana akka fedhan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Koomishiniin Poolisii Naannoo Affaar ibsa baaseen odeeffannoowwan tibbana fuula Feesbuukii isaarratti maxxanfamaa jiran ergaa kiyyaa yookaan yaada koomishinichaa akka hin taane ibse. Koomishiniin Poolisii naannichaa namni Kaajjamay Adamaa Ahimad jedhamu lafa hojii isaa irraa gara diinaatti makameera jechuun fuulli Feesbuukii koomishinichaas harka ogeessa diinatti makamee jedhamee akka ture ibseeraan. Fuula Feesbuukii koomishinii naannoo Affaar irratti maxxansi adoolessaa bara 2020. Waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachanni sabaa WBOn zoonii Kibbaa kaleessa adoolessa 24 halkan irraa aanaa Muuneessaatti ganda Odaa Leencaa jedhamu keessatti diina uummata nagaa hiraarsaa turtee mooraa isheetitti marsuun 3 boqachiisu 2 madeessee kaan gadi haftes baqachiisee mooricha keessaa baasuun 4 harkaan qabee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee AKM 4 qawwee boodatti hafan 2 fi rasaasa hedduu fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo galiif godheera jechuun har'aatni biyyoolessa Oromiyaa gabaase. Uummata Sidaamaa hundaa of keessaa qaba. Gochi walta'iinsa miseensota paartiilee kanaa tattaaffii gareewwan mormitoota adda addaa wal deeggaruu fi waliin hojjechuuf taasisaa jiran guddachaa kan akka jiru kan calaqqisu ta'uus himameera. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Noophootti waraanni mootummaa daa'ima kichuu gara jabummaan lubbuu dabarsuu jiraattonni himaniiru. Jiraattonni yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennaniin ganda Biloo Noophaatti humnoonni mootummaa nama Tolasaa Lammaa jedhamu barbaacha mana isaa kan deeman yoo ta'u, namni kun loltoota WBOtiif moobaayila chaarjii godhe jedhamee loltoota mootummaan barbaadamaa turuu himaniiru. Yeroo isaan mana isaa dhaqan inni dursee jalaa miliquu kan himan jiraattonni kanaan kan dallanan humnoonni mootummaa daa'ima kichuutti gara jabinaan dhukaasanii lubbuu dabarsanii deeman jedhaniiru. Gocha humnoota mootummaa kanatti uummanni garmalee dallanuu eeranii haqa daa'ima kichuu kana akka fedhan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Koomishiniin Poolisii Naannoo Affaar ibsa baaseen odeeffannoowwan tibbana fuula Feesbuukii isaarratti maxxanfamaa jiran ergaa kiyyaa yookaan yaada koomishinichaa akka hin taane ibse. Koomishiniin Poolisii naannichaa namni Kaajjamay Adamaa Ahimad jedhamu lafa hojii isaa irraa gara diinaatti makameera jechuun fuulli Feesbuukii koomishinichaas harka ogeessa diinatti makamee jedhamee akka ture ibseeraan. Fuula Feesbuukii koomishinii naannoo Affaar irratti maxxansi adoolessaa bara 2020. Waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachanni sabaa WBOn zoonii Kibbaa kaleessa adoolessa 24 halkan irraa aanaa Muuneessaatti
ganda Odaa Leencaa jedhamu keessatti diinaa uummata nagaa hiraarsaa turtee mooraa isheetitti marsuun sadii yoo boqochiisu lama madeessee kaan